Dhaddacha jaalalaa. 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 Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Akkam nagee jirtu nuuf jajjabaadhaa. Jazaa keessan Rabbiin jannataa isinii haa deebi'u. Maqaan kiyya Maatu Qa'aa jedhama. Ani fi abbaan manaa kiyya eega walitti dabalamnee amata 8. Abbaan manaa kiyya osoo ana hin fuudhin dura jaartii biroo qaba. Eega wal fuunee booda hayyummaa isaatiin gara biyya Arabaa dhufee dalagachuu eegale. Waan dalagadhu hunda gamuma isaa erga. Mallaqaan itti ergu waan inni ittiin dalagu hin beeku. Mee mallaqa maaliin dalayda? Waan dalaydu naaf himii wajji mari'annaa wayita jedhuun dubbii tiyya inumaa hin dhaga'u. Abbaan warraa kiyya kun ana qofa osoo hin taane jaartii isaa ta duraatiinis hin mari'atu. Waan dalaguu fedhu hunda marii nama tokkoon malee ofumaa dalaga. Kanaaf mallaqa dalagadhu isatti erguun hedduu natti ulfaatee dhihootan irraa dhaabe. Amma an mallaqa irraa kunnaan nagayaan hin jiraattu. Eega faayidaa naaf hin buusne sababaan ati achi jiraattuuf hin jiru. Sihirii sitti dalaysiisee akka biyya sanii baddee galtu si godhaa naan jechuu eegale. Amma an sodaa guddoo keessa jira. Akka inni sihirii natti hin goone mallaqa haa erguuf moo mee furmaanni kiyya maali? Murtii abbaa murtii obsaan eeggadha. Hayyee Usmaan waatu si ajaa'ibe fakkaata. Akkaan beekutti dubartiin irkoo jireenyaati. Tin iftuu fi deeggartuu jireenyaati malee meeshaa naggadaati miti. Meeshaa naggadaa ku jettu. Dhiira hedduutu jira. Kajaartii fuudhee biyya Arabaa ergu. Deemtee dalaydee mallaqa itti ergitu fe'ee. Kasandaran nama dallansiisu. Maallaqa isiin dalaydee itti ergituun saalfii malee dhalaa biroo wajjin kabadii dalaguutu jira. Daangaa Rabbii tarkaanfachuun badii akkanaatiif nama saaxila. Dhuga jette. Rabbii warra daangaasaa eeggatee haqa irratti jiraatu nu haa godhu. Amiin. Hukumii isii abbuma murtiitti dabarsuutu gaariidha. Akkas goona. Ati iyyannoo lammaffaatti fufi. Hayyee. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya Tuqaa Baa ja'ama. Iyyannoon tiyya akka asii gadi tana. Ani biyya ormaa keessaan jiraadha. Jiruu biyya ormaa ulfaattuu tana keessatti kaayyoo bultii jaarachuu hin qabuun ture. Garuutuu hiriyoonni kiyya waan ani hin kaayyeeffatin akkaan raawwadhu na dirqisiisan. Kaayyoon tiyyata duraa biyya ormaa keessatti dalagadhee eegaan gara biyyaa deebi'een booda intala Rabbii sii sodaattu. Tan saahiba Qur'aanaa taate fuudhuun barbaada ture. Garuu kaayyoon tiyya sun naaf hin milkooyin. Saahibban kiyya intala takka ifumaaf naaf filanii dubbii natti jajjabeessanii akkaan fuudhu na godhan. Anis dubbii isaanii qeebaleetiin biyya ormaa keessatti jaartii fuudhe. Intaltiniin amma fuudhe tun akkaan ani yaadu naaf hin taane. Anaa fi isiin biyya tokko keessa jiraannus bakka adda addaa qubanna. Jaartii tiyya waan taateef hoggaan itti haajame hoottu je'eetii yaama. Yeroon ani yaamutti hin dhuftu. Yerooma isiif mijaawee dhufti. Baatii 6 hanga 7 turtee dhufti. Hoggaa dhuftu kanaas harka qullaa dhufti. Maallaqa baatii san hunda daleeyde tokkollee qabattee hin dhuftu. Maallaqa daleeyde maaliin akka gootees naaf hin himtu. Meeti maallaqni daleeyde je'ee hoggaan gaafadhu. Maallaqni kiyya kiyyuma. Dubbiin maallaqa kiyyaa waa sin laalattu. Ati dhimma maallaqa kiyyaa na gaafachuus mirgan qabdu. Amma dura Nural Hudaa irratti dhagaheetiin jira. Akkaan Nural Hudaa irratti dhagaheetti dubartiin maallaqa isii irratti mirga guutuu qabdi. Jaarsisii maallaqa isii irratti murteessuu hin danda'u jechuun dhagahee jira. Kanaafuu yoo barbaaddeetis gaafadhu dhimmi maallaqa kiyyaa sin laallatuu naan jette. Kanaafin anis gama keessan dhufe. Wanni ani gaafachuu barbaadu maallaqa isii irratti murteessuu mirga qabaachuu baadhuus maallaqa isii maalirraa akka oolchitu beekuu mirgan qabu. Kanaan beekuu barbaada. Wanni keessa jiru bultiidha. Jarjaraan waa balleessuun gaarii miti. Waa hundaafuu obsanii gorsa hayyootaa jala deemuun barbaachisaadha. Kanaafuu murtii hayyoonni keenya dabarsan obsaaniin eeggadha. Galatooma. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. Hayyee maal jettee fariyaa? Garuu waan tokkotti intalli ilaaltee jirta. Mee waan akkam? Hanga ammaatti iyyannoo 50 ol qophii dhaddacha jaalalaa irratti dhiheessinee jirra. Iyyannoo kana keessaa irra hedduun isaa dhimma mallaqaa irratti xiyyeeffata. Namni hedduu sababa mallaqaa wal dhaba. Bultiin hedduu sababa mallaqaa kanaaf diigamu jirti. Dhugaadha.
wanni rakkoo jabduu ta'e kana. Teknooloojiin kunis barfiitina uummatatti ta'e. Akkamitti? Silaahuu namni hundi smaartifoon qabaami. Dhugaadha. Irra hedduun nama akkasi. Namoota waan qabu sooshaal miidiyaa irratti ol baasa. Kan mana bareedaa qabu mana isaa. Kaanis makiinaa bareedaa. Kun huccuu faashina. Hundi waan adda addaa sooshaal miidiyaa irratti maxxansaa oola. Duba kana maali rakkoonsaa? Namni hundi jiru keessa jiraatu irraanfatee jiru sooshaal miidiyaa irra jiru san hawwakaa. Hunduu mana gaarii ijaarrachuu, makiinaa gaarii bitachuu, huccuu faashina uffachuu fi waa hedduu hawwa. San gochuuf furmaanni laafaan waan tokko qofa. Biyyaa bahanii dalagachuu yookiin nama dalagee maallaqa namaa ergu barbaadachuu. Jiruun biyya ormaa tanarratti rarraati. Namni biyya ofii dhiisee biyya ormaatti dalagu irra hedduun isaa kanaafi. Akkasi. Hubadhu kaa irra hedduun jedhe malee hundi hin jenne. Naaf galte sirrii jette. Kanaaf dhimma malaqaa irratti wal dhabuun heddummaate. Duba furmaanni maali jetta? Furmaanni jiruu kijiba hawwuu dhiisnee jiruu dhugaatiin irra jiraannuuf galata galfachuudha kaa. Mee akkam jechuu keeti? Namni mana gaarii ijaarratu, namni makiinaa bareedduu bitatu waa xiqqoo. Haalaan xiqqoo. Mi'aate saayibban kee keessaa nama makiinaa qaalii fi mana bareedaa qabu meeqa beekta? Haalaan muraasa. Hin jiru jechuunis ni danda'ama. Garuu namni ati beektu kan makiinaa bareedduu biratti fotoo kee maxxanse. Kan mana bareedaa keessa taa'ee fotoo of kaasee maxxanse hedduu. Dhugaa keeti. Santu dachii tana balleessee mi? Wanti nuti hawwinu waan akkasiiti. Garuu carraa san argachuun haalaan dhibbaadha. Duba abdii kutatanii taa'uun sirriidha. Laalaan akkas hin jenne. Abdii kutachuunis hin barbaachisu. Karaalee milkii keessaa inni jalqabaa tokkoffaan waan qabaniif galata galfachuudha. Rabbi fayyaa namaaf kenne galatoonfachuu. Rabbi qilleensa gaarii nu badhaaseef galata galchuu. Ilma namaatis kan gargaarsanuuf kudhe galatoonfachuu. Itti aansuun ammoo waan qaban fayyadamanii tattaafachuu. Yoo haala kanaan deeman ni turti malee milkiin numa dhuftee. Sanuu milkii gaabbii hin qabneetu dhufa. Namni biroo kan karaa kijibaatiin milkaa'uuf carraaqu booddeen isaa sheenaadha. Qabeenyi isaa michaa walitti qabe kan isa halaaku ta'a. Hirriba nagaas hin argatu. Dhuga jette. Rabbii warra haqa qabatee milkaa'urraa nu haa godhu. Amiin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفتوتا تلفزيوني نور الهدى بك جرتن ندتي ربين خير كيس سناجرات سجادا قام سجنتا كينيا سجنتا الدجا جالالات ديمن جورا Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Gaafiin duraa sagantaa kana keessatti kanuuf dhiyaate waan jettu duuba gaafattuun takka qabxii nuti irraa dubbachuudhaaf deemnu jaarsi kiyya naan hin mari'atu jetti duuba. Naan hin mari'atu mallaqa ittuma ergaa waan inni mallaqa kana irra oolchus hin beeku duuba mallaqa kana amma irraa muree irraa dhaabe. Ani irraa dhaabnaan na sodaachise falfala sihirii sitti dalaganaan je'ee na sodaachise yoo ati faayidaa kanaaf hin qabne taate biyya san akka ati hin jiraanne si godha falfala sitti dalagee biyya san irraa si galchanaan je'e akkam godha jetteeti gaafii dhiyeessiti jechuudha. Walumaa galatti namtichi kun diktaatora ajaa'ibaati jechuudha. Abbaa irreeti. Shiftaa humnaan intala. Dubraa intala dhalaa takka dubartii takka alanfatuu fedhu jechuudha. Warri akka isaa kanatti qarrifoo qaratee deemu hisaaban qabu ka biyya biraatii nama sodaachisuu fi ka isii bira taa'ee isii sodaachisus daanawoon boqqolloodhaa hisaaban qabdu jechuudha. Shamarran biyya Arabaa boqqolloodhaa godhatan. Dhiirtoleen daanawooti ta'an jechuudha yookaan hiriirma jechuudha shamarran keenya qaroomuudha qaban abbuma arganitti lubbuuf kennu hin qaban karaa kabajaatiin nikaa'uuf godhuun isaaniif faaru jiru isaaniitiif har'aafis boruufis milkiidha jechuudha. Biyyuma gartee adda addatti intalli dubartiidhaa. Bikka hunda seentee biyya adda addatti facaatee jiraachuun kunuu diqqeenya kana jalaa rabbi nu haa baasu jechaadha.
rabbiin nu baase nuuf haa tursiisu jechaadha aangoo dhabuu bilisummaa dhabuu salphina isiidha agarreeti jirra amma eega rabbiin nu harka kaaye bilisummaa dhugaadhaa nu haa godhu bilisummaa heera rabbiitiin bultu san bi'izni tabaaraka wa ta'aalaa xiqqoo tanaami guddoo akkasii hawwu jirra kanaaf asumaanuu dhaabsinuti dabarsinu shamarran keenya akka hoolaa gartee yayyiidhaaf achi baatee akka hin taane jechuudha hoolaa yayyii dura fiffiitu kabajaadhaan biyya isaanii jiraachuun hiyyummaadhaan tayfii ofirraa guuraadhaa jiraachuun isaaniif faaya taajiranii warqiin gurrarraa calanqisee ajnabiin zinaan itti taphaturra dammaqa yaa nisaa almuslimaat rabbiin maa hiyyoomte maa tayfiin si nyaatte maa tahin jiraanii taate jedhee sin azabu garuu maaliif kophaa kee biyyaa baate maaliif ajnabiidhaan walitti laaqamte maaliif mana ajnabii bultee oolta maaliif qaama kee kana ajnabiin akka fedhetti arga olii gadi oofa tanarraa rabbi si gaafata طيب waan jennuun duuba gaafattuu tanaan namticha si sodaachisu kana rabbii keetti kadhadhu akka fitnaa isaa jala rabbi si baasu li'annahu rabbi malee wanni sharrii makhluuqaa namarraa tiisuu danda'u hin jiru sharrii uumama sharrii waan lafarra yaa'u lammaffaa namtichi kun yoo duraan falfala dalaguu isaa ka ati beeytu taate akkuma jedhe san dalaguun isaanii mala yoo ka ati hin beeyne taate falfala san dalaguu si sodaachisuudhaaf si sodaachisee mallaqa kana sirraa nyaachuuf jechuun isaanii mala kanaafuu salaata istikaaraa salaati raka'a lama salaati du'aa istikaaraa ka jedhan qara'e kitaaba xusnul muslim kitaaba xixiqqashaa namuu deemmatuun kana keessa laaltee haffazatte qaraate rabbiin kee karaa inni siif filu mallaqa kana itti erguutu naa wayyamu dhiisutu naa wayyaa karaa irra khayri rabbi si jaalachiisa karaa irra hama ammoo si jibbisiisa furmaata karaa kanaan barbaadi sin jenna sharrii haasidaa rabbi sirraa haa qabu jenna ati gartee nama tokko kabalaa isaa ofirraa sodaatte mala sodaa san jalaa ittiin baatu yoo argite waan malli sun macasiyaa hin ta'iniin mala san dhawachuu ni dandeessa sin jenna mallaqaan baate haasawa wahiitiin gartee itti haasoyte jalaa miliite akkaataa sii qaceelen jechuudha waan haraami hin dalaginiin na'am xukmiin nama sihirii dalagu kaafir وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر حكم إنساني أكا كافرة آية القرآن نفسد وهكذا حكم نما قرتي فالفلد لقو القتل جرو دنيا تنرى أبم سيفمو لأنه آلم الدنيا آكنا ركسي جرا جارسا جارتي الدباسي نمني أكا فيان أرقن شيطانا والتئي شيطانا نمتي إرقي شيطانا الدنيا هلاكي جرا دؤوتو جرا شر برباچسا يچو دو أساب برباچسا نعم غرو وني قرتي بيكو قم لا يكون في ملكه ما لا يريده سبحانه موتما ربي كيس جرا ومن كن قوتون موتما ربي كيستي والربي قدام في الملي وني تكلين هن أرقم تجيتشو وقمستو برباچسا يكنستو برباچسا فالفل نمد لغنيف فالفلهم قبطو نمد وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وهم تكل نما ميدو هنتاني أمني فالفل دلقو تكو أمار أميدو هنتان حيا ملات ملت جا موتما ربي خيست أين يلنا يما ربي تملت فالفل إساتي سميدو هنتان دو تنسبيكو رقبت gama gaafii lammeessaadha dabarraa waan je'u gaafataan gabaabsinee gaafii isaa jaartiin tiyyanarraa fagoo jirti dafteellee nattiin dhuftuu turtee dhufti yoo dhufte mallaqan fidduu
mallaqa kanas waan isiin ittiin gootu yoo gaafadhes maaltu horii kiyya keessa si galchee naan jetti je qabeenya kiyya maalirraa gootaa gaggaafataa ooltu na'am ayyoo tiyya ayyoo marqa bulluqaa jedhee boohee jedha namni tokko haati jalaa duute yeroo akkana jedhee booyu obboleessi isaa waan jedhee boohe sunis deebisaa kenneefi isiilleen homaan taane akka walgayuu goote akkana jedhe ayyoo tiyya ayyoo marqa bulluqaa yeroo jedhu bishaan itti dummeeysanii yeroo bulluqa ta'u haati tiyyatun marqisii bulluqa yeroo jedhu xiqqoo faaruun fakkaatu arrabsuu fakkaata jechuudha hir'isuu fakkaata gurra nama dhaga'uutitti dubbiin tun ayyoo teenya hir'isuu fakkaatti ka jedhu kun obboleessi kun isiillee wamaan taane akka wal ga'uu goote yoo bishaan itti dummeeysan ni bal'ata ni guddata maatii wal ga'a jechuudha bika kanatti wanni jennu duuba isiin tunis intalli mallaqa ofii jaarsaa ibsuu didde ka jaarsatti illee qabdee fiduu didde tunis wamaan taane hin rakkatte waan dubartii biraa godhan agarte diiggala yookaan rirma garte yayyi dubartoota alanshee fixu agarte jechuudha duuba amata 10 dalayde mana arabatti luqqaatee faadaatiin fuula isii gara galchitee shaanxaa duwwaadhaan gaaf kaan biyya galti jechuudha alanshee fixee jala taa'e jechuudha warra akkana agarti kanatu hirriba isii dhoorge kun isii rakkisuun ni mala duuba akkuma hundattu ati wanni godhuu qabdu qabeenya isiidhaa keeysatti kajeellaa mul'isuu dhabu arraba keetiin dubbatu haa ta'u haala keetiin akkaataa keetiin fedhuu mul'isuu haa ta'u akkuma tokkoonuu kajeellaa mul'isuu dhabu irraa duroomuu garsiisu waan isii irraa fudhachuu dhiistee waan kee kennuufi keetiin dura bahu keetiin isii gammachiisu yeroo kana isiinu waan kiyyattiin haajamu jettee yaada sitti gannaqatti waan ta'uu barbaadde diinagdee isii akka godhuu barbaadde siif himti waan ati ittiin haajamneef jecha ammas duuba qabeenya isiidhaa kana keeysatti olomaa'iin wal dhabanii jiran sababa hadiisni akka lamatti dhufeef jecha yookaan bifa lamatti jechuudha yaadni olomaa'iitillee bikka hedduutti addaan babbaye waan jedhu hadiisni tokko لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها انت لتكاف حيما هنتأو هريء في كنون يو جارسي isii qaadhimate yookaan fuudhe nikaa hidhate jechuudha. Nikaa hidhamnaan horii ofii hayyama jaarsaatiin malee akka tokkollee godhuu hin qabdu jaa hadisni kun. Hadisni biroo hoo Maymuunaan jechuudha. Jaartiin nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam gabara tokko bilisoomsite osoo nabiyyii hin beeysisin osoo nabii keenya hin beeysisin bilisoomsite jechuudha. Hadisa gamanaa yeroo walitti ilaalan. Harki irra guddaan olomaayiidhaa yookaan jumhuura ka jedhamu waan je'an intalli yoo gowwitti horii balleeysitu ta horii facaastu ta'uu baatte horii isiidhaa kennuu dandeeysi hayyama jaarsaatiin maletti gowwitti horii karaa malee facaastu yoo ta'uu baatte akka barbaachisutti bikka barbaachisutti yoo kennite ni dandeeysi fakkeenyaaf kubbaa taphachuu keeysatti yookaan qumaara taphachuu keeysatti ka mallaqa isii kennitu baastu yoo taate waan akkana irraa dhorguudha qaba khayrii keeysatti waan gammachuudha keessatti yoo isiin kennite ammoo kennuudha dandeeysii jedhan hayyama jaarsaatiin maletti garuu wal ahsan dubbiin gaariin jaarsa ufiititti himuudha qabdii jedhan wal adab naamusni wa husnul ishra wajjireenya bareechuun akkana godhuuf deema jettee itti himaadha akka inni irraan hammaanne qaruutee taatee qaroominaan jaarsasii wajjin jiraachuudhaaf jecha itti himaadha dalaguutu gaarii naam akkana jenna duuba sagantaa keenya kan asumatti dhaabna rabbiin keenya waan barane nu afamsiisutti nu dalaysiisu jazakumullahu khayran wa ahsana ilaykum
وجعل الجنة الفردوس مأواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. Dhaddacha jaalalaa. 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 Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Inshaallah, 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 inshaallah. Nege bakhaira, inshaallah. Nege bejennet, inshaallah. Inyam nafkenal, inshaallah. ለመገናኘት ኢንሻአላህ 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 ኢንሻአላህ